فقو فيديو دا بكت دداتي خنن هجري ميديا هردفتن دا وطوطا في هردفتوتا هجري ميديا دا نجين خنيا بكم سنجرتن التسنا دا كبوسين جتشا ودو يروحنا كمنو متوتي ودو درسني اسنت تيمنا نانو أمارا أناليا دداتي دتوني فانو خرانجاتين جلاجرات شوتو جبافمي Buufanni doonii Asabii fi Galaanni Diimaan kan Itoophiyaatti aarsaa kamiyyuu kafalleeni deebifannaa jechuun Meejor Jeneraal Tashooma Gammachuu dubbatanii. Masriin jila waraana miseensota 16 qabu waamicha deeggarsaa tasgabbii Soomaaliyaa kan gamtaa Afrikaa duratti Soomaaliyaa Moqaadishoo galchite. Lammiileen Itoophiyaa Hargeysaa keessa jiraatan 150 ol miidhaan irra gahuun ibsame. Hawaasni Itoophiyaa keessa miiliyoona 37 ta'an bu'uuraalee misoomaa fi bishaan dhugaatii qulqulluu akka hin arganne dhaabbanni tokko qorannoodhaan dhiheesse. Kanneen ja'aman hanga footoo oduu turanii amma bal'ina oduutti aansina. Naannoo Amaaraa aanaalee adda addaatti hidhattoonni faannoo karaa nagayaatiin galaa jiraachuutu gabaafame. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Meeraa Beetitti miseensonni hidhattoota faannoo 62 ta'an meeshaa waraanaa guutuu wajjin harka kennachuu gabaafame. Akka gabaasni fuula miidiyaa hawaasaa raayyaa ittisa biyyaa agarsiisutti hidhattoonni faannoo kunneen yaamicha nagayaa mootummaan dhiyeessee fudhatanii harka kennachuu isaanii itti aanaan ajajaa humna qilleensa tajaajila deeggarsaa Leetinaal Koloneel Hayilee Xurunaa ibseeti jira. Ajajaan komaandoo Leetinaal Koloneel Tsaggaayee Fitaawotis akka jedhutti miseensonni garee faannoo kunneen yaamicha nagayaa fudhatanii hundaaf ummataa fi biyyaaf dursa kennuudhaan galan kanaaf kabaja qabaachuu ibsee gareen harka kennatee galte tun leenjii haaromsaa fudhattee nageenya biyyaatiifis dhaabbachuu akka qaban dhaameeti jira. Karma wal qabatee miseensonni garee faannoodhaa guyyaa irraa harka kennatan kunneen olola mootummaan hin jiru mootummaan kufee jira jedhuun gowwoomne burjaajoynee gaara seenne ammammoo sheenoynee galle jechuudhaan uummata hiraarsaa turanis dhiifama gaafataniiti jira. Qabeenya Itoophiyaa ganama buufata doonii Asabii fi Galaana Diimaa dantaa dhabummaa fi faayidaa dhuunfaaf jecha hooggantoonni duraanii kan dabarsanii kennanidha biyyattiif deebi'uu qabaa jedhame. Meejor Jeneraal Tashoomaa Gammachuu dubbii isaanii kana Itoophiyaan buufata kana deeffachuu akka dandeessu biyyoonni hedduun qabeenya Itoophiyaa ganamaatii jechuun dubbachaa jiru kan jedhan yoo ta'u nuti Itoophiyaanonni yoo tokko taane aarsaa kamiyyuu kafallee buufata doonii Asab deebifachuu qabnaa jedhaniin. Jeneraaltichi turtii miidiyaa Piraayim waliin taasisanii lafa Itoophiyaa Galaana Diimaa jiru deebifachuu hanga ammaatu turuu hin qabnu ture amma immoo cimnee hojjannee Galaana Diimaa fi buufata doonii Asabiif harka Itoophiyaatti deebisuu qabnaa jedhani. Masriin jila waraana miseensota 16 qabu waamicha deeggarsaa tasgabbii Soomaaliyaa kan gamtaa Afrikaa duratti Soomaaliyaa Moqaadishoo galchite. Waraanni kun waamicha nagayaa kabachiisaa Afrikaa durse Moqaadishoo kan galeef dursanii sakatta'insa gaggeessuu fi jedhame. Jilli waraana Masrii dilbata kaleessaa Soomaaliyaa seenuun kun Meejor Jeneraal Islaam Ridwaaniin kan durfamu waggaa ta'uu kaayyoon daawwannaa kanaas loltoonni Masrii ergama humna deeggarsaa tasgabbii Soomaaliyaa kan gamtaa Afrikaa jalatti osoo hin bobba'in dura odeeffannoo walitti qabuuf ture jedhame. Jila kanaaf waajjira muummee nagayaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa Moqaadishoodha haala nageenyaa irratti ibsa kan kennu ta'uunis gabaafameera. Waraanni Masrii kunis kan ergame yeroo ergamni humna deeggarsa tasgabbii Soomaaliyaa kan gamtaa Afrikaa tajaajila isaa xumuree marsaa itti aanu ajajuuf ta'uu isheeti. Masriin waraana kana erguuf dursitee kan leenjisaa turte yommuu ta'u leenjii xumuruu isaaniitti ministeerri raayyaa ittisa biyya Soomaaliyaa leenjiin loltoota Masrii wayita xumurtu gammachuu qabus ibsuun simannaas taasiseera. Biyyoota Afrikaa humna waraana jabaa qabaachuun beekaman keessaa Masriin tokko hoggaa taatu. Masriin yeroo jalqabaaf waraana ishee Soomaaliyaatti kan ergite Itoophiyaa fi Somaalilaand wal hubannoo hulaa galaana mallatteessuu ilaalchise wayita Itoophiyaa fi Soomaaliyaan wal dhabanitti bara 2024 keessa loltoota ishee Soomaaliyaatti ergite. Itoophiyaa fi Masriin sababa hidhaa haaromsa guddicha Itoophiyaa hariiroon biyyoota lameen ega boora'ee bubbuleera. Battala wal dhabdeen Itoophiyaa fi Soomaaliyaa mudatetti biyyoonni Itoophiyaa waliin tuttuqqii qaban Masrii, Eertiraa fi Soomaaliyaan hariiroo dippiloomaasii cimsaniiru. Torban dabree dhimma hariiroo Masrii fi Soomaaliyaa ilaalchise ibsa kan kenne Soomaaliyaatti ambaasaadar Itoophiyaa ambaasaadar Suleymaan Daddafoo humni waraana Masrii Soomaaliyaa keessa jiraachuun Itoophiyaa akka hin sodaachifnee fi hin yaaddessuu dubbate. Itoophiyaan loltoota
humnoonni Masrii Soomaaliyaa keessa jiran humna keenya irraa dhiibbaa geessisuu haga hin yaalletti yaaddoo uumuus hin qabu jedhan. Masriin gargaarsaaf kutannoo yoo qabaatte biyyoota akka Filisxiin, Liibiyaa yookiin Suudaan keessatti osoo waraana isaanii bobbaasanii caalmaatti faayidaa fi bu'aa qabeessa ta'uu danda'a jechuudhaanis TV biyyaalessaa Soomaaliyaatiif ibsa kennee ture. Kanumaan wal qabatee ergama haaraa gamtaa Afrikaa jalatti biyyoonni Afrikaa akka Keeniyaa, Yugaandaa, Jibuutii, Naayijeeriyaa, Seeraaliyoonii fi Itoophiyaa humnoota waraanaa garaagaraa walii gala 11,900 ol bobbaasaniiru. waliigaltee Itiyoo Telekoomii fi Suudii Telekoom gidduutti mallattaa'ee hordofee teeleebirriin Itoophiyaa Suudi Arabiyaa keessatti tajaajila eegaluuf akka ta'u gabaafamee jira. Dhaabbanni sarara bilbilaa biyya Suudi Arabiyaa Suudii Telekoomii fi Itiyoo Telekoom waliin qindoominaan hojjechuuf waliigaltee kan walii mallatteessan yoo ta'u, maallaqa dijitaalaa kan sochoosu teeleebirrii Suudi Arabiyaa keessatti akka hojii eegaluuf deeggarsi gaafatamu teelee Suudiitti Seelsi Keerii fi itti aanaan pirezidaantii dhaabbatichaa kan ta'an Ziyaad Hamdii Alhaasoonii garee manaajimentii dhaabbatichaa waliin ta'uun Finfinneetti hooggantuu Itiyoo Telekoom Fireewoot Taamiroo waliin marii bal'aa geggeessanii jiru. Marii kanaan waliigalteewwan irra gahaman keessaa dhaabbanni biyyoota lamaanii maallaqa faayinaansii dijitaalaa guddisuu, kafaltii hawaalaa daangaa biyyoota qaxxaamuru diriirsuu fa'aa akka ta'e himamee jira. Marii kanaan akka biyyaatti daldala jumlaaf haala mijeessuu fi faayinaansii dijitaalaa waliin guddisuu irratti kan xiyyeeffate yoo jedhamu, Itoophiyaan faayidaa guddaa irraa akka argachuu dandeettus eerameera. lammiileen Itoophiyaa hayyama jireenyaa hin qabne Somaaliilaand keessaa akka bahan jedhamu hordofee jechoota jibbiinsa miidiyaalee hawaasaa irra deemaa turaniin lammiileen Itoophiyaa 105 madaa'uun eeramee jira. Gochi lammiilee Itoophiyaa Hargeysaa keessa jiran reebuu dhalattoota Somaalee irratti raawwataa jiraniin akka dhaabbatu poolisiin biyyattii ibsaa kan baasee ture yoo ta'u, gochi kun ammas akkuma itti fufeetti jira. Ibsaa poolisiin biyyattii baasee lammiilee Itoophiyaa hayyama jireenyaa hin qabne qaama mootummaa qofatu tarkaanfii irratti fudhachuu akka danda'u himuun lammiileen Somaaliyaa gocha kanarraa akka of qusatan ibsus, lammiileen Somaaliyaa reebicha kanaan lammiilee Itoophiyaa hayyama jireenyaa qabanii fi gibira mootummaaf kafalan dabalatee dhiibbaawwan hedduu lammiilee Itoophiyaa irra geessisaa jiraachuu isaanii himamee jira. Kanaanis namoota 150 irra miidhaan qaamaa fi qabeenyaa gahuun himameera. Dhimmuma kanaan wal qabatee guyyaa irraa pirezidaantiin Somaaliilaand ibsa kanneen lammiilee Itoophiyaa Somaaliilaandii seera malee miidhamaa jiraniif eegumsi akka taasifamu qajeelfama baasuu ibseeti jira. Pirezidaantiin Somaaliilaandii Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi dhiyeenya namoonni dhuunfaa Somaaliilaandii lammiilee Oromootumaa jiran duudhaa Somaaliilaandii qabdu hacabsu jechuudhaan pirezidaantichi Somaaliilaandii lammiilee biyya alaa simachuu fi walitti dhufeenya gaarii qabaachuu ibse Itoophiyaa fi Somaaliilaandii seenaa gaffagoo waliin qaban ta'uu dubbate. Itoophiyaa fi Somaaliilaandii seenaa waliin jireenya ummataatiin hariiroo bara dheeraa kan waliin qaban ta'uu ibse qajeelfamni humnoonni nageenya Somaaliilaandii lammiilee Itoophiyaa adda baasee akka tiisuuf baase jiraachuus ibseeti jira. Kana malees namni dhuunfaa tokko lammiilee biyya alaa Somaaliilaandii jiran irratti harka baasuus kan adabsu ta'uu dubbate. Qajeelfamni humbee sa'aatii muraasa keessatti humnoonni nageenya Somaaliilaandii mucaa tiktookaraa Abdurassaaq Nuwees Muusaa kan duula hawaasa Oromoo magaalaa Hargeysaa irratti bane to'annaa jala oolchuunis gabaafamee jira. Biyyoota Afrikaa rakkoo bishaan dhugaatii qulqulluu qaban keessa Itoophiyaan tarreewwan duraa irratti argamti kan jedhe yoo ta'u, baadiyaalee biyyattii keessatti bishaan dhugaatii qulqulluu waliin ga'uuf akka lakkoobsa Awurooppaa bara 2000 irraa eegalee hojii hojjetameen 14% jijjiiramni jiraatus bara 2024 74% ol guddatee jira. Haa ta'u malee magaalota keessatti garuu dhiyeessiin bishaanii bifa barbaadamuun akka waliin hin geenye ibsamee jira. Rakkoon bishaan dhugaatii kun naannolee qilleensa gammoojjii qabanitti ni hammaataa kan jedhame yoo ta'u, lammiilee biyyattii baadiyyaa keessaa dhaqqabuu dhabuu bishaan dhugaatii irraa kan ka'e haroowwan balfaa qabu dhuganii dhibeewwan garagaraatiif saaxilamoo akka ta'anis dhaabbanni kun kan ifoomse yoo ta'u, haaluma wal fakkaatu rakkoo bishaan dhugaatii biyyattii keessa jiru lammiilee miiliyoona 37 ol bishaan qulqulluu argachuu akka hin dandeenye eeree jira.